Galatoomii marga walitti nu qabuu keetiif galata guddaa qabda. Gaaffiin kee waggaa 50 kana keessatti qabsoo Oromoo fi aartiin akkamitti ilaaltu ka jedhudha. Aartii Oromoo fi qabsoo Oromoo gargar baasanii ilaaluun hin danda'amu. Waggaa 50 har'aa aartistoota Oromoo karaa afran qallootiin warra Galaana Diimaa keessatti dhuman irraa kaase amma sayyoo daandanaa fi amma Galaanaa gaaromsaatti qabsoon Oromoo aartistoota Oromootiin yookaan aartii Oromootiin utubamaa gargaaramaa as ga'uusaa ragaan ummata Oromoodha. Aartiin Oromoo qabsoo Oromoo keessatti waggaa 50 kana keessatti gahee maalii qabaa yookaan immoo gara fuulduratti egeree qabsoo Oromoo kana maarraaguu danda'a kan jedhu akkuma isin jechuu barbaade warra Galaana Diimaa keessatti sirna nafxanyaa keessatti dhuman irraa kaasee aartistoonni Oromoo aga wayyaanee kaleessaaf har'aatti wareegama qaalii kaffalaa turan kan lubbuudhaan illee darban kan achi buuteen isaanii illee dhabame kan hidhaa waggaa dheeraa keessaa turan kan adamsamaa immoo jiraachaa turan kun akka Zarii Wadaajoo kana dabalatee aartii fi aartistiin Oromoo gaheen qabsoo Oromoo keessatti qabu dhaaboleen siyaasa Oromoo hoogganan illee gadi ba'anii hagana jedhanii illee hin himin malee uummanni Oromoo duuchaan hin beeka jechuudha. Kanaaf egeree qabsoo Oromoo kanas immoo dhalooti amma jiru irratti hojjechaa jira. Irrattis hin hojjenna jechuudha. Kanaaf aartiin Oromoo fi aartistiin Oromoo qooda gahee qabsoo Oromoo keessatti waggaa 50 kana keessatti qabaachaa ture laayyoo miti jechuu kooti jechuun isa kaan itti dhufnamee amma bal'inaan amma sirumayyuu waan yeroo dheeraa gaa sayyoo fi zari'uun akkasumas adamu wanti isaan kaasan jira. Mee waggaa 50 jenne kana keessatti bal'inaan isarra jiru kanatti hin dhufnamee waa akkasiin kaaftan kan inni barbaadu namni akka dhuunfaatti jabaan hin ture waggaa 50 dabarsine kana keessa akka dhuunfaatti dhaabni jabaan hin ture ijaaramsi ture ijaaramsi sun hanqinas jabinas of keessaa qaba. Mee wantoonni dabarsine sun waanni har'aaf akeektuu wayii of keessaa qaban waanni kaleessa namni aarsaa guddaatti kaffalaman lubbuun baay'een itti darbe sun waanni nuti gaariidha jennee waanni immoo lakki iddoo sanatti bar rakkoon akkasii waan tureef sadarkaa har'arra jiru kanarra qaqqabuu dadhabne waanni jettan gabaabsaatii kaasaatii mee haala siyaasa har'a biyyi kun irra jirtutti dhufna galoo irraa jalqaba. Galatoomii marga. Egaa qabsoo Oromoo waggaa 50 qofa yoo kaasne san kaasuudhaa fi gaafa waggaa 50 nuti hin jirru san isa duraas ta'ee gaafa waggaa 50 seenumarraa beekna. Jalqabumarraa qabsoon Oromoo gaafa jalqabu Oromoon kun yookaan sabni kuush gaanfa Afrikaa irratti saba guddaadha. Saba guddaa kana amantii mataa isaa qaba, seenaa mataa isaa qaba, sirna gadaa bulchiinsa mataa isaa qaba. Kuni hundi warra ollaa keenyaa kana inaafsisuudhaan isaanis laga gama ce'anii akka yaadadhutti kitaaba amantii tokko qabatanii meeshaa qawwee 500 fi rasaasa 5,000 faana qabatanii dhufan jechuudha. Gara Poorchugaal kanarraa fidanii. Gaafa dhufanii Oromoon jalqaba akka gadaasaa gatu, afaansaa akka gatu, seenaasaa akka jibbu, of laalee akka jibbu, akka afaansaatti saalfatu, seenaa akka hin qabne, netiivii akka hin taane, dhalataa yookaan warra abbaa biyya kanaa akka hin taane, laga gamaa akka dhufeetitti amantii dawoo godhataniiti seenaa Oromoo kana jallisuudhaan barreessuu waraanuu jalqabanii jechuudha. Dhugaan Oromoo cabuu fi Oromoon akka cabu gochuudhaan kan isaan itti milkaa'aa dhufanii sangaa abbootoo hin taane numaan cabsaati. Numaan cabsuu kana keessatti gootni hedduun waa hedduu erga ifaajjanii booda aga hammaatti illee Oromoon erga waa hedduu godhee erga waa hedduu gumaachee booda gootonni jajjaboo maqaa kaasuu dandeenya.
Fakkeenyaaf gaafa minilik dhufee Inxooxxoo qubatu warra Galaanii fi Abbichuu warra Meettaa fi warra Salaalee walitti naqaa. Midhaan isaanii maasaa keessatti gubaa. Saree jalaa ajjeesee walitti naqaa. Summii fidaniiti farda jalaa ajjeesaniiti nama kanas jalaa ajjeesedhanii walitti naquu. Dubartii fuudhanii intala kana fuudhi jedhanii Oromoodhuma kana fuusisanii ergachaa turan. Oromoon jabaadha. Fakkeenyaaf Goobanaa yoo kaasne boodarra Gaabbee quba isaa kutee tufeeti marfamee hidhamee aangoon isaarraa fuudhamee du'e jechuudha. Maaliifan kana sinii kaasaa durii kaasee numatu numaan wal cabsa jechuudha. Haa ta'u malee wantoonni sun deemanii darbanii qabsoon Oromoo guddachaa dhufe gara waggaa ati tuqxeetitti gaafan dhufu waggaa 50 sana keessatti gaafa sana gaa artii keessatti kan warri hojjechaa turanii Bosanuu Diidoo faa yoo ta'e duubatti otoo hin jedhin Oromoon maal akka barbaadu maal akka dhabe afaan muuziqaatiin baandii kophaa dhaabbatee wallisuun gumaachaa turanii jechuudha. Sanuma faana dha'uudhaani warri isa booda dhufanii jiru. Garuu wanni gaafa sun jalqabame qabsoo Oromoo keessatti aartiin Oromoo takka faana tokko duubatti deebi'ee hin beeku. Akkan seenaarraa beeku. Namni adda kenne namni waadaa jireenyaa cabse qabsoo Oromoo keessatti namni hedduun jira. Garuu adda dureen anaaf aartii fi aartistii Oromooti jedhee yaada. Keessattuu gama walleetii waan jiru jechuudha. Ta'ee otoo jiru otuma qabsoon Oromoo gama aartiitiinis gama hundaatuun jabaataa ta'ee jiru dhiibbaan amantiitiin godhamu baay'ee ulfaataa fi jabaa ture. Warra ollaatitti nama ajjeesee gara kana dhufetu gaabii mataatti maratee imbaasii warra ollaasitti godhatee qabsoo Oromoo akka inni laafu godha. Oromoon akka ollaatti wal jibbu godha. Until now yoo hammallee kaasne jechuudha. Waan nuti ilaallee jibbinu yoo dhufe summiin sun karaa amantii dhufa. Amantiin sun immoo amantii siyaasa jibbuutoo hin taane amantii Oromummaa kee jibbu. Waggaa 50 jettee waan kaafteef dhimmi sun keessa jira waan ta'eef kana kaasa malee amantii irra rakkoo qabaadhee miti. Deemee Oromoon murtaa'ee fi artistiin Oromoos cichee egaa akka yaadadhutti agaa sayyoo dandanaatti si maal argattanii kan maaloo dhungattanii jedhanii maaliif jedhanii maybe maatii isaanii keessaa namni amantii sana hordofu jiraachuu danda'a. Garuu cabinsi Oromoo sanirra waan ta'eef ija shibburus kan dubbatanii jechuudha. Nus faana isaanii dhoofne hamma dandeenye goonee jirra. As geenyee jirra. Gaaffiin kee kan haga ammaatti waan jetteef. Aga waggaa lamaamoo tokkoon dura waan wayyaaneen yookaan jeneraalonni wayyaanee akkatti Oromoo gochaa turanii fi akkatti ta'aa turre sinuma beeka. Sana keessa darbamee amma dhaabni Oromoo karaa nagaanis qabsaawaa ta'u karaa qabsoo afaan qawweetiin beeknu hoggansi gurguddaani hayyuun Oromoo gurguddaan aktivistoonni Oromoo bebbeekamoon haala ta'anii uummata kana sochoosaa turanillee biyyatti deebi'aniiru. Egaa dhugaa jirtu walitti himaa deemuun bareeda beektaa. OPDO waggaa 27f TPLF ergamaa Oromoo hiisisaa turte, Oromoo ajjeesisaa turte, waa baay'eetu ta'aa ture. Uummanni Oromoo maqaa adda bilisummaa Oromootiin garafamaa ture, hidhamaa ture, biyyaallee ari'amaa ture. Dhaaba lamaan jidduu kanatti aarsaan uummanni Oromoo kaffalaa ture haganan jedhamu. Tarii gaaf tokko dhaloonni dookumantarii isaa hojjechuu fi danda'a jechuudha. Dhaabni lamaan kunuu ilmaan isaati. Ilmaan Oromoo. Uummanni kun egaa beektaa uummata Oromoo kana akkatti dhaabbileen Oromoo akka isa laalan hin beeku malee uummanni kun uummata jabaa, uummata hayyuu beeke.
qabsoo waggaa 4 keessatti godhamaa ture keessatti qabsoo walirraan cinne qotee bulaan Oromoo, barataan Oromoo, doktarri Oromoo, iyyeessi Oromoo, sooressi Oromoo toon jedhin guutumaan guututti bahee waraana wayyaanii fuuldura dhaabbatee lolee ijibbaata irratti ilmaan Oromoo OPDO keessatti quuqama Oromoo qaban. Dhugaan Oromoo kun yookaan qabsoon Oromoo kun duubatti deebi'uu hin danda'u warri jedhan akkuma jeneraal Taaddasaa Birruun maaraga jeneraalummaa Haayila Sillaaseen kenniif kan bukkeetti dhiisee har'aa kaasee uummata koofan qalama jedhee waadaa galee akkuma jedhe sanatti du'etti kan akka obbo Lammaa Magarsaa fi jaalleewwansaa OPDO keessaa as ba'anii qabsoo uummata karaa goolaban. Maaliin waggaa 27 guutuu wayyaanii uummata Oromoo irratti roorrisaa turte ka barbaaddetti uummata isaanii faana ta'anii hayyoota Oromoo biyya alaa jiran faanas harka lafa jalaa wal argaa jara warra abbaa irree jedhamtu kana qeetti galchan jechuudha. Erga qeetti galchaniin booda qabsaa'ota maqaa qabsoo Oromootiin qabsaan keessas kan jiranis alas kan jiran kana faana waliin haasa'anii akkuma beekamu hayyoonni Oromoo nuti jaalannuu fi kabajnu gurguddoon maqaa dhoofne fixuu hin dandeenye. Akka jiranitti biyyatti deebi'anii qabsoo Oromoo kana akkaataa kamiin akka isaan utubanii qabsoo Oromoo kana ceesisan irratti akka walii galanii uummatatti illee himanii biyya keessa galan jechuudha. Erga biyya keessan galaniin booda maaltu ta'e akkamitti ta'e waan na ta'aa jiru atis nuyis sabni Oromoo guutuun laalaa jira. Garuu dantaan Oromoo walii galtee isaaniitiin eegameera? No. Oromoon kun beektaa gaafa obbo Lammaa Magarsaan fa'aa gadi ba'anii waan Oromoon hin jaalanne tokkonsa maa warqiin taane dhimma dirqasiisnuuf hin qabnu gaafa jedhan Lammaa Magarsaan akka miseensa OPDO ta'e wallaalee miti uummanni Oromoo. Ati goota keenya jedhee jala deeme malee dhimma isaa miti. Atabaa'oo keessa jiraatte, Ofiikoo keessa jiraatte, OPDO keessa jiraatte miti Oromoon kun, qotee bulaan kun, barataan Oromoo kun. Jaalleewwansaas kan inni jaalatee jabaadhaa sin faana jirra jedheeni isaan Oromoo waan ta'aniif qofa. Jalammoo deema. Namni amanus amanuu baattus jeneraalonni Tigree har'a olaantummaa hin qabdu. Abbaa Isaayyeen akka kanaan dura televezyiiniidhaan as gadi ba'ee likkiittan isin galcha carraa inni ittiin jedhu hin jiru. Kun akkatti ta'e keessa deebi'ee haasa'u. Erga kun ta'ee amma rakkoon rakkoo keessaati. Kan Oromoo nyaachisaa jiru, kan Oromoo lixarratti ficcisiisaa jiru, kan Oromoo kibbarratti ficcisiisaa jiru harka lafa jalaan diinni hojjechuu danda'a. Warri uummanni kun ari'ee qeeshiitti galche kun maallaqa Oromoo waggaa 27 saamte kanaan Oromoodhuma keenyayyuu itti fayyadamuu dandeessi. Kun akkuma Galaanaan jedhe kanaan dura sanii jedheera. Ormi Oromoo fuuldura of danda'ee dhaabbatee Oromoo moo'ee hin jiru. Har'as kaleessas hin turre, har'as hin jiru, gara fuulduraattis hin jiru. Qaawwa keenya fayyadamaa maalni beektaa? Tokko dhuufuun dhiirummaadha, lama dhuufuun gadhummaadha warri keenya. Kan baay'ee na gaddisiisa. Ormi tooftaadhuma kanaan duraan tooftaadhuma waggaa 150 ittiin nu qoqqoodde kanaan har'as Oromoo qoqqooduu miti. Qoqqooduu yaaluu caala duutiin jiru Oromoodhaan. Practically garuu godhamaa jira. Dhaabota Oromoo keessatti kun godhamaa jira.
dhaabbilee Oromoo keessatti. Maal kan barbaadan maqaleetti waamanii barammaa. Ka barbaadetti taasaa miti. Duuti kana caalu hin jiru. Amma fe'e siyaasa beeke. Amma fe'e Oromoof dhimman. Margaan Hacaaluu faana walii galuu hin danda'u taanaan egeree Oromoo maal akka ta'uu danda'u tilmaamuun hin ulfaatu. Kan si dinqu keessaa siifan gabaabsagaan miira keessan gala dhiifama. Geetaachuu Asaffaa fa'aa maqaan siidhaan warri kunuu amma lukaa fi harka nu muraa ba'anii achitti dheensan sun dhugaa yoo walitti himna ta'ate na caala jaamboon odeeffannoo qabaachuu danda'a. Jarri kun warra walgayii dhaqee guyyaa tokko Maqalee keessatti buluu hin jaalannetu har'a achi taa'a. Ummanni isaanii immoo kana beeka. Ummanni isaanii kana hin beeka. Garuu har'a dabarsineen kenninu jedhanii qaamni isaan barbaade siin jira hin jiru san beeku. Isaan qabuudhaafis yaalameera hin yaalamne inni gaaffiidha. Haa ta'uuti garuu abbaan alangaa ummanni biyyattii kun hunduu jarri kun yakka nurratti raawwatanii seeratti dhiyaachuu qaba jedhee otoo iyyuu ummanni yookaan sabni isaan keessaa ba'an garuu tiishartii jaraa hojjisiifatanii homaa argatanii miti. Jarri kun isaaniifis godhanii miti. Jarri qabeenya asii saaman kanaan bashannanaa turan addunyaa kanarratti bashannanaa turan garuu wanti isaan godhan tokko jira. Saayikooloojii uummata Tigraay eegsisaa turan waggaa 27 guutuu as keessatti. Hin beeknaa bara as Finfinnee kana keessattis haa ta'u maalis haa ta'u sabni isaanii gaafa afaan isaaniitiin haasa'u innaa wareeree bitaa mirgatti isaan laale isaantu godhe. Har'a dabarsiniin kenninu jedhanii irratti dhumaa jiru. Qaama isaan barbaade hin barbaanne isaan. Oromoon keenya carraan amma argamte kun bar carraa argamte kanaan Oromoon harka lafa jalaanis haa ta'u fuulduratti gadi bahee ijaarame wal ijaare siyaasa Oromoo kan akka ceesisu argamte kanayyuu kan wal fuuldura dhaabbachaa jiru nama keenya. Waanuma xinnoon olola walirratti oofuudhaaf. Fakkeenyaaf daataan gaafa hojjetamu gamoon magaala kana keessa jiru harka 100 keessa 90 kan jaraate. Namni keenya garuu olola walirratti malee waan isaan saamanii fi waan isaan godhanii fi waan uummata keenya irratti hojjetan illee irratti haasa'u miti. Ammallee deebi'ee isaan faana innaata mudaan muduufa argita beekta. Kanaaf kanaan duras kan uummanni keenya dhume walii galtee dhaabotni Oromoo dhabuudhaan tokkittiin isaanii walii galaan turani har'allee walii galuudhaaf rakkachaa jiru. Yookaan gadi fagaatanii hin dhaabbanne yookaan walii galanii uummata kana gadi fageessanii hin dhaabne daafii isaaniitiin uummanni dhumaa jira. Yoo kuni furamuu baate ammas dhaabbileen Oromoo wal danda'anii dantaa sabaa dursuudhaan dhaaba kamiyyuu keessaa haa ta'u dabballeen dhaaba kamiyyuu keessaa haa taatu warra qoqqoodinsa uummata Oromoo jidduutti ooftu kan yoo dhugaatti of jalaa qabu ta'e yoo dhugaatti uummata Oromoodhaaf dantaa uummata Oromoodhaaf yaadu ta'e olola Oromoo irratti ooftu kan hin dhaabsisan taanaan uummanni kun wanti inni exercise gochaa ture waan diinni isarratti practice gochaa ture waan isa faalleessu irratti yoo hojjetamuu baate ammas walii mo'amuu dadhabuurraan kan ka'e uummanni keenya gaaga'amaa jira. Siyaasni amma jiru siyaasa Oromoo rakkisaa jirtu kana keessa jirra. Sirna kamiyyuu haa ta'u namni ideoloojiidhaan obbolaa lamaanuu gargar bahuu danda'a. Yaadaan jaamboon ilaa hiriyaa baay'ee wal jaallannudha. Dheeraa wajjin turre ilaalchaan gargar ta'uu dandeenya. Garuu aniif jaamboo kan tokko nu godhu dhiiga Oromummaan. Hammeenya isaan barbaadu. Madaa'uu isaan barbaadu. Du'uu isaan barbaadu. Eenyuun miidhama? Naanna'ee anumaan miidhamaa bara.
Kanaaf kanarratti hojjetamuu qaba. Akkuma jaamboon jedhee amma keessattuu edda waggaa tokko as singiliidhumayyuu gadhiisee hin jiru. Of harkaa dhabees miti waan an hojjedhu irrattis hojjechaan jira. Garuu wantu nu dhibeetu kana isa kaan immoo amma mee zaree keessattuu waan bal'inaan aceen kaasee galoonis kan jabeesse namni biraan nu miidheen beeku waan Oromoon dhabe hundumaa akka dhabu kan taasise nuyi waliigaltee dhabuudha. Keessattuu dhaabboliin siyaasaa sabni akka sabaatti tokkummaa isaa agarsiise waggaa 4 dura waggaa 3 dura waan hojjete aceen lafa kaa'ee jira. Amma dhimmi guddaan biyya Itoophiyaa miti addunyaa kanaaf dhimmi guddaan filannoo caaluun jiru biyya tokko keessatti. Sababiin isaa nama boruu biyya kana bulchu filatta waan ta'eef wanni kana caaluun jiru addunyaa kanatti. Nuyi amma filannootti kan nuti deemaa jiru. Amma duula filannoo miti. Waa'ee filannoo saasa'uu miti. Amma Oromoon ireesaa kana filannoo dhufu kanatti fayyadamee murteeffachuudhaaf waan harkasaa jiru kana hundumaa humna qabu fayyadamuudhaaf har'a akkitti jirru kun akkamiin madaalama jira? Egaa nama ajaa'iba waan tokko jechuu barbaade. Yeroon biyya kana Ameerikaa yeroo xiqqoodhaaf dhaqee tokkummaan biyya kana keessa jiru 99 rukutee ture. Yeroo naqee biyya faranjiitti tarkaanfadhu bakka 99 jiru. Bakka 99 jechuun kun maal jechuudha? Annama haadha manaadhaaf abbaa manaadhaan ana baawula jedhee wal gahii dhaqe beeka. Haadha manaaf abbaa manaadhaan biyya faranjiitti abaa'uu bakka buulananii nama sin qaban garbiraan qaban isaan malamaan. Abbaa manaaf haadha manaa wal gahii dhaqan beeka. Alaabaa qaban. Hamma kanatti dhaaba Oromoo uummata Oromoo jaallatu kana fuudhanii cicciranii sadarkaa kanaan gahan jechuudha. Dhukkuba dana keessaa qulqullaa'ee dawaan kennamee fi waa'ee tokkummaa Oromoo jabaatee amantiidhaan maaliitu waliin jedhi walii gale achitti ammaadha manaaf abbaa manaatti godhan jechuudha. Isii galee kanarratti immoo darbee biyya alaa wanti jiru bulaan koo warri dhaqan baay'ee warra argan jiru. Lagi laga. Mandarri mandara ishee naannoo lafatti dhalatanii wal barbaadu. Yoo namni Oromoo hayyuun tokko ka'ee ol bahee beekaan tokko ol bahee dubbate kuni koo achitti dhalatte kuni koo kanaan dura abbaan ishee yaabbaa ture abbaan ishee isa baa ture jedhanii waa'ee qabsoo Oromoo isaa biyya keessatti wareegama qaalee kaffalee walitti ijaarame caccabsaa turanii jiru. Akka carraa jijjiiramni kun dhufee jijjiirama amma jedhamu kun dhufee hamma ta'e argaa jiru kana arganne kana kottaa galaa innaan kooraa fe'atanii Finfinneetti dhukkuba sana summii sana fudhanii galan jechuudha Oromiyaatti. Oromiyaatti gaafa galanii Oromiyaan inni biyya asiitti beeku gaafa deebi'ee dhufu qeerroo bira jira Oromoo bira jira malee warra kaan bira hin jiru lagaan dur dhaqanii. Ani paarlamaatti nama afaasaatiin as galeen dhaqee paarlamaa Oromoo keessatti tawaaddaree iddoo argadha nama jedhe beekan. Ala taa'e jechuudha waggaa 40 ala taa'e. Waraanni Oromoo kun eessa jira maaliif hin loluu jedhanii haasa'u jira tokko wajjin wal lolle gaafa waraanni Oromoo kana maalumaaf hin loluu jedhanii gaafatan. Ati immoo ilma meeqa argitee qabdachi keessaa waraana achi lolu sanaan jedhee. Nama arrabsuu barbaade arrabsoo miti maal keessaa qabde sammuu waan tokko waan ergitu qabdaa yookaan maallaqa buufte qabdaa jennaan egaan waa'ee wanni Oromoo kana irratti waliin galuun nama wajjin wanni isa irratti nama gadi buusee waa'ee Oromoo haasa'uu hin fedhu yoo gadhee ta'eyyuu ol kaasanii haasa'u malee ol jajjabeessanii gadi buusanii wal haasa'uun gaarii miti. Dhukkuba amma biyya alaa gole galammoo dhaabolii hundumtuu immoo hin galani.
Gaafa galan immoo waan biraan argine galagaltee biraa gilibbaacii biraa maalan argaa warri dur namarratti wanjala hojjetaa turan wayyaanii ka'ee turan deebi'anii immoo dhaabolii galan keessa jala galanii taakkoo ta'anii waardiyyaa ta'anii dhaabbachuutti ka'an. Inni qabsoo keessa ture waan tokko tokko hojjetaa ture manatti galee taa'e. Ciilalluu beektu sun ciilalluu bineensi ciilalluu yeroo morma baafattee deemtu hin deemtu. Yoo dhagaa itti bu'u ciilalluu ishee sana of keessa gashattee dhaabbatti amma waa dhufee sochoosu. Namni qabsaa ture jedhamu durbeennu dargaggoonni jedhu amma ciilalluu ta'edha. Foon sangaa lafa jiru allaattii mukarraa wallolti waa jedheen ture. Amma foon kun lafa jira miti allaattii nyaachuudhaaf wallolti. Amma qabsoodhuma Oromoo walitti dhufte kana gargar ciranii deemuudhaaf wanni saffisa guddaatu jira. Waa'ee Oromummaa Oromoon attamitti laga kana jaata Oromoon attamitti darba isa jedhamu jiru. Ani garuu kana Waaqayyoon galateeffadhu saba Oromoo si'atti. Lafa kanarraa daaraa ta'a malee namni taankii madfii matareessii xiyyaara ofirraa ari'e lammata abbaa fedhettuu harka kenne abbaa fedhetti hin bullu jechuudha. Nuyi koo Oromoo nama Oromoo tokkummaan Oromoo kana caalaa cimuu qaba tokkummaan Oromoo mana isaa taa'ee akka nama kompiitaraan loluu nama danda'udha uummati. Ibsu amma gargaa jirudha. Maal ijoollee maal hojjetaa achi karaa cufnu guutummaa Oromiyaatti dur cufame jechuudha. Walii galtee ammanaa qabu. Garuu wanti amma kana filmaata bira ga'u hawaasaa tokko nagaa'eera maasaa bareedduu tokko dhaaboliin kun walii galanii walitti dhufanii jedhugaa jecha nagaa. Sagalee tokko godhatanii Galaanaanis yoo tokko argate anis Hacaaluunis Jaamboonis inni kun Ahmadis yoo tokko argate walitti fidnee ittiin korojoo tokkotti naqannasa jedhamu yaada gaarii tokkotu jira. Wanti wal nu lolchiisu jiru. Akkaataa kanatti garuu filmaatatti seennee jennaan biyyattiinis biyyan ta'u. Waa'ee Oromiyaa duwwaa miti biyyattii dhumti kuni biyyan taatu. Kanaafi irratti hojjechuu barbaachisa. Amma immoo maaltu jira? Wanta gaggadhee tokko waa'een kutaaf lagaa wal qooduu kun immoo hedduu hammaataa jira. Ishee kana irratti aartistoota Oromoo hojjechuun nurra jira. Amma dandeenyutti lakkama sitti qabamne Oromoo orgoomna laamma addana ta'e guutummaatti ta'uu baatu malee waan Oromoon barbaadu haasaa irra. Kanaaf yoo akkasitti walitti dhumne malee ulfaataadha. Namicha tokkotu gaaf tokko Mallas Zeenaawii maa jedhee nama tokkoon uummata Oromoo keessan kun waa'een dammaquu hin jiru jedheetti. Maa jettee waa'een dammaquu isaanii hin jiru hin dammaqu uummati kun ganaa binnaa isin baaldii danfiftanii dhuftanii bishaanii jedhe Mallasiin immoo barmeela danfisaa irraa jedhe gaafa barmeelli sun danfe qadaadii isaa ofirraa darbate wal ilaallaa jedhee amma qadaadii sana turraa buqqa'ee qadaadiin sun buqqa'ee barmeelli danfaa jedhamu namni nuti si kun jiru jechuudha. Kanaaf garuu tokkummaa keenya irratti hojjechuudhaaf hundumaa harka keenya waan jiruufi warra aartistooti keessumaa wal ijaarree wanta kana akkuma faarfannoolee walitti dhufne yaadan isinii kennaa walitti dhufne faarfannooma tokko ofumaa baafnee ofumaatu hin ta'in akkuma warri biraa jedhanitti waan tokkummaa isa ta'u waan maalis isa ta'u utuu jennee xuruudhaan jedha galatooma. Sayyoo maalitti dabaltu? Anne tokko adda wanta jechuu barbaadu. Dhugaadha. Gaabbiin uumne nuti amma obsaatuma jirra. Obsuu keenya kana uummanni gaabbii jechuu ni danda'a. Gaaffii gara fe'ettaa hiikkatu garuu mee gaaffii ati jalqaba kaastee fi yaada sayyoon jedhe tokko irraan hin ka'eetoo ati jalqaba kan kaaste amman fuuldura filannoo jira. Kanaaf akkamitti qophaa'uun irra jira. Maaltu maal ta'utu irra jira. Eenyutu maal godhutu irra jira kan jedhu. Ittaansee isa sayyoon kaase arrabaa fi sobuu jedhe harumaa inni arrabatti hin makneehu. Sobuudhaa tokko immoo of faarsuu jette miti. Ani immoo of faarsuun kun haa ta'u nama arrabsuun odoo dhaabbate of haa faarsu abbaan fe'e. Filannoo kanarratti amma filannoon fuuldura jiru kanaan wanni guddaan uummata gaaga'a jenneetu kan sodaannu akka seera filannootitti paartiin tokkos ta'ee namni dhuunfatis ta'ee of haa dhaadheessu of haa beeksisu. Achi yaada isaa fidee uummata taadheeffatu. Uummanni yoo filate yoo jaallateen filata yoo jibbe immoo sagalee keetuma dhowwachuudhaan nama san ofirraa dhiibda malee arrabsuunii fi gadi wal buusuuni namaa gadi nu godha malee jechaan nu ga'u. By the way
Jawaar filachuudhaaf Abiyyi arrabsuun dirqamaa miti. Jawaaruma faarsita. Abiyyi filachuudhaaf Jawaar arrabsuun dirqamaa miti. Hin barbaachisu kun. Ati yoo Jawaar arrabsiteetu gadi buuste ani yoon Abiyyi arrabsiteetu gadi buuse numatu gadi bu'a. Naannee Oromootu gadi bu'e. Kanaafuu nama arrabsuuni gadhummaadha. Dhiirummaa miti. Hanga qilleensa harkisuu salphaadha nama arrabsuun dhiirummaa nama hin gaafatu. Nama jabaa qabnu jenne keessaa namni Jawaar arrabsu Oromoodha jedhetu yaadu. Namni Lammaa arrabsu. Jara kana dhiigaan arganne. Qabsoo qeerrootu baasee barra. Dhiiga lammii keenyatu magarse jara kana. Har'a yoo gaarii hojjete fuutee mataatti baattee borumooyyaa dikeetti makuu hin dandeechu. Namni nama arrabsu nama rakkina guddinaa qabu maatii jalatti nama hin guddanne. Nama hawaasa keessatti hin guddanne. Nama karaa irratti guddate. Kanaafuu qilleensa irratti baanitoo warra nama arrabsan kana nama gadi isaanii wajjin rubuu ta'uu hin barbaannu. Of keessaa balleessuu barbaanna warra kanaa kana jechaadha. Inni biraa namuu paartii isaa jabeeffatee gadi dhaabbatee sagantaa isaa uummatatti haa dhiyeeffatu. Hin filanna kan jaalanne filanna. Kan jibbine hin arrabsinu filachuu dhiifna. Saniin taphaan ala goona. Arrabsineetu wanni finne hin jiru. Fakkeenyaaf Abiyyi nama Dooktar Abiyyi paartii badhaadhina bilisiqnaa jedhetu dhaabbateera. Mirgaaf dirqama keenya beekuun dura jira. Paartiin tokko gaafa filannoodhaaf dhaabbatu akeeka fi kallattii kennuu fi mirga hin qabnu. Akkaatti naa dhaabbadhiteetu paartii tokko dhaabuu hin dandeessu. Cal jettee ilaalta. Inni dhaabateen dhufa nabaasa karaa jedhuun dhaabateetoo dhufa. Yoo sii ta'uu baate booddee dhumuuf jalaa gatta malee har'a karaa kanaan naa dhaabadhu akkaatti naa dhaabadhu deemitoo oddoo keetti ashaakiltii dhaaba akkasitti jechaadha malee paartiin akkasitti dhaabbatu. Namuu dhaabbatee dhufa karaa nabaasa jedhu. Kan federaalistiin nabaasa jedhu federaalistiin naa dhaabbatu. Kan aadaadhaan barbaade yaa dhaabbatu aadaadhaan. Eenyutu eenyu gorsa. Kan sii ta'e booddee hin filatta maaltu si dhibe. Amma baay'ee kana dhibu paartiilee baay'een kan ijaaramaniitoo jiran jiru. Paartiin wayyaan jedhu Ihaadigii jenna. Ihaadigiin gara badhaadhinaatti jijjiirameera. Kan ofii ishee osoo hin dhaabbatiin badhaadhinni akkana ta'e akkas ta'e maaltu si dhibe deemikee dhaabbadhu. Yoo isarra caaltee hin filanna kan biraa. Yoo suni caal immoo isa san filanna. Maalinni wannoo istiraateejii lama jira paartiileen siyaasaa keenya karaan ittiin deeman akka istiraateejiitti. Inni tokko diina si uumuudha. Diinuma hin jirre kana si uuma. Abalus nyaachuu fi qaamni akkanaa dhufeera akkana si godhuuf deema. Laal ani kanan si godhaa osoo hin taane inni akkana si godhaa jedha istiraateejiidha kuni. Si sodaachisa. Na jalatti dheechiidha bar. Akka istiraateejiitti. Inni biraa dorgommiin fuuldura jiru kana mee akka fiigichaatti haa laallu. Isa fiigu san duubatti harkiseetu tokkoffaa ta'uu barbaada malee ispiidii isaa dabaleetoo san dabaleetii bite kan tokkoffaa ta'uu barbaadu. Nama arrabseetu gadi buusee ofii jabaa ta'uu barbaada malee ofii isaatii hojjeteetoo nama hojjete san caaleetoo siigalee si fuulduratti dhiyaachuutu irra jira. Yoo dorgommiidhaaf dhuftu qophooftee jabaattee siyaasaan wanta hundumaanuu jabaattee dhuftee sagantaadhaan kaayyoodhaan dhufteetu isa kanaan dura jiru san caaltee uummatatti dhiyaattee dorgommiidhaan mo'attee biyya bulchita. Malee isa jiru san ajjeeftee isa jiru san arrabsitee isa fiigaa jiru san duubatti harkiftee osoo hin ta'in kan tokkoffaa bahuu irra jiru inni akkuma fiigaa jirutti ati isa dabarteeti kan tokkoffaa ta'uu irra jiru. Malee jabinni kee dadhabina biraatiin madaalamuun irra hin jiru. Dadhabina nama biraatiin jabinni kee madaalamu. Kanaafuu sobuu isa jedhame. Of malee orma faarsuu dhiistee of qofaa faarsuu ofaa faarsan kan biraa arrabsuu kana haa dhiisan. Sobni immoo nurraa haa dhaabbatu. Baay'ee paartiilee siyaasaas ta'ee maal warri soban jechaadha. Kan beeknu hin beekna. Kan hin beekne immoo torban takka nurraan turtu dhuma dhageenya waan biyya kana keessatti taate jechaadha. Inni biraa nan fixa. Tanuma qofan qabaa. Waa'ee paartiilee addaan babba'uudhaa kan jedhamu kana. Isa gaaddisa jedhameetoo jiru kan duratti zeruun kaase paartiileen Oromoodhaa osoo akkasitti gurmaa'anii bakka tokko nu ta'anii galata rabbiiti. Yoo ta'uu baate garuu ABO'n karaasaa qabatee, KFO'n karaasaa qabatee, paartiin badhaadhina karaasaa qabatee, Jawaaris nan dorgomadee karaasaa qabatanii haa deeman rakkinaa miti. 3-4-5 haa ta'an. Yoo ta'an bakka tokkotti nu faa qabaman. Yoo ta'uu baate garuu haa deeman karaa isaaniitiin nu rifachiisu kun harumaanuuf filannoodha.
filannoodha nuuf filannoo gaarii nu ta'a. Kamtu wayyaa irraa filanna. Nu kan nu rifachiisu bakka shanitti baqaquu aba'oo wal jalaa deebi'uu Lammaa fi Abiyyi si galee kaleessa waliin kakattee dhaaba tokko keessa nu taate kanatu nu rifachiisa. Yoo danda'an isa kanarratti haa jabaatanii hojjetanii tokko nuuf ta'an si galee malee inni kaan abaduun asiin dhiyaachuu isa biraati irratti ololan ofiin isa biraan arrabsini malee kan kee jabeeffadhu tokkottu ummanni immoo kaayyoo isaa laaleetoo hin filataa. Shakkiin jirtu takka korojoo hatuu maal kan jedhamu abadan hin yaadamu. Biyya tana keessatti hin yaadamu. Akka kanaan duraa sanitti 97 2002 maali gurmaa'inii fi hubannoon ummata keenyaa kan yeroo kanaatii fi kan yeroo sanii tokko miti. Amma korojoo hatuu dhiisitoo wanta akkasii tasuma mataa namaatti dhufuu hin jiru. Hin goona wanna jiru hin eeggannaa filannoo dimokiraatawaa ta'e biyya tana keessatti akka deemu mootummaan waadaa nu galee jira. Waadaa nu galee yoo deeme yoo deemuu baate garuu isa qofaaf daniis hin teenyu filannoon dimokiraatawaa akka ta'u caasaa keenyan ummanni gurmaa'ee naannoo isaatti kan jiru filannoon kun kan filatamu ummata fuulduratti isa eeguun hojii ummata keenya ta'a hojii qeerroo ta'a kanaan booda karaa ittiin hatamu qabu osoo karaa kanaan deemamee gaariidhaan jedhama. Ani wanta tokko wanta shakkii mataa koo keessa yeroo dubbadha. Isin amma softanii hundi keessanii isa obboleessi koo takkaa hin jedhu tokko jira baay'ee wanna dhibu. Sobi kun maaliif hammaata beektaati? Sobi yeroo hammaatu amma uummati Oromoo dammaqiinsi isaa kuteera baay'ee warra dhaabolii bira darbe. Isa dammaqe kana akka alaabaa ol yaabsiftee gadi buusuu hin dandeessu dammaqiinsa uummataa. Warra Oromoodhaaf dhaabbanni jedhu kuni as ba'u meerre hin jiru. Ibsan kennuu bakka tokko dhaqanii jiru argitanii beektu. Uummata waamanii isaanii haasa'u dhageessanii beektu. Ji'a jaamoo ji'a meeqa tafe jedhamee odeessamu. Kanaafi Oromoodhaaf akkas goona isa jedhamu Oromoon galee fi fixee mataa keessa kaawwatee waan jiru maalimuu maala baasuu dhama raasose jedhanii maalitti himtaati. Fakkeenya. Kanaaf of qopheessanii dammaqanii uummata sana dursanii kana si fayyada jedhanii amma of qopheessitu irra jira jarri kun. Akka ammoo baleeti koo jaamboo hin jedhe wanni Oromoo si'achi wanti nu harkaan bahu karaa 20 yoo adeemanii garuu mataan isaanii tokko ta'utu irra jira. Miilli isaa ittiin deemanis tokko ta'utu irra jira. Harki isaa ittiin deemanis tokko ta'utu irra jira. Akka inni hin badhaadhinaa silaa amma paartiin gaaddisa tokko jalatti dhufan jedhanii yaada gaariidhaan hin baay'ee dhiyootu tokko ta'u miti. Ati tokko argadhu, andi 20 argadhu, 10 argadhu walitti dhufa kan Oromooti. Akkasitti paarlaamaa galuudhaaf barcuma 300 minaamini ol argannaa jechuudha hunduu. Ifkoon fudhatee achi hin fiigu akka durii paarlaamaan seenaa. Abaa'oon fudhatee achi hin fiigu, odeeffiin fudhatee hin fiigu walitti dhufaa jedha bagaa yoo dhugaa ta'e. Dhugaa immoo kana rabbi nuuf haa godhu. Kanaaf keessumattuu ani amma kanan kadhadhu awusoodha. Awusoon mata dureen awusoo kun amma aartii keenyaa kun dura deemee yoo waan tokko mataa namaa gorsee mataa namaa jajjabeessu akkaataa itti mijatu yoo dhufe malee ammas awusoo kanas namni mijeessaa jiru hin jiru. Sadarkaa gurguddaadha qabii argaa hin jiru jechuudha. Awusoon kun akkaataa inni itti tocho'u yoo karaa bananii fi filmaati kun yoon ta'a yoo deeman malee baay'ee rakkisaadha. Kanaafi Oromoon akka tokko ta'uudhaaf harka tokko ta'uudhaaf sammuu tokko ta'uudhaafi baay'inni irratti hojjechuun nurra jira. Maaliif baay'ee gadi bu'aayira waa'een lagummaa waa'een maalii kuni gad dhufee sadarkaa gajallaatti deemaa waan jiruufi ishee kana Oromoo nu fudhatu wal jabeessinee golgaa tokko maayini gaaddisa tokko jalatti akka dhufnu hojjenne malee baay'ee rakkisaadhaan jedha. Maaliif kana caalaa wanti nu deemsisu hin jiru. Karaan nu baasus amma karaa isaa qabanneera. Karaa qabanne kanarraa xinnootti jallannaan as jallannaan ududuba deemne hin nyaatamu Oromoon. Nyaatamnaan immoo biyya kana bada kanaafi qophii guddaa godhuun dura jira waan jedhu yaada qaban. Galaanaa. Baay'ee galatooma. Waan hedduun jedhameera. Akkuma jalqabarraa kaasnetti egaa qabsoodhuma Oromoo kanaaf aartiin isteeppiidhaan haasaa jirra natti fakkaata. Qabsoo yeroo dhiyoo keessatti milkaa'ina guddaa tokkotu ture. Otoo badiin gurguddaan hedduun jiru milkaa'ina guddaa tokkotu ture. Innis tiimii tokkotu milkaa'e.
qabsoo kan geggeesse garuu hedduudha. Qabsoo kana keessatti namni nuti dhabnes hedduudha. Qabsaan xiqqoon qabu garuu wal jaala malee qabsoon xiqqoon qabu. Yoo qeensi irraa cabdellee qabsoodha. Qeensi kun qaama namaa keessaa qaama iddoo du'aadha miti. Qabsaan xiqqoon qabu. Garuu galata qabsaa'ota keenyaa kan dhorku tiimii tokkotu milkaa'e. Tiimi lammaa garee jedhamutu milkaa'e. Oromoon carraa biraa hedduu qabaa. Carraa hedduu sun yaalee waan dadhabeef carraan kun dhiyoo waan ta'eefi fuulatti naannessee harka rukutee fi ka'ee dhaabbatee fi tiishartii hojjechiisee fi uffatee fi naa taata tolee isa kaleessaa yaaduu kaleessa waan atti nagooterra deebi'ee sin dubbadhu naa taata tolee jedhee fudhate. Tiimiin kun gaafa milkaa'u hammi garaa wal ga'uu fi hammi garaa keessa wal dha'u hunduu walitti dhufuu yaale akka Oromootitti aktii godhuu jalqabe hunduu Oromoon irra deebi'ee iyyaanne eessa turte ragaa natti baate situ na hiisise situ na ajjeesise waliin hin jenne walii fudhate jechuudha. Tiimiin kun gaafa milkaa'u qeerroon Oromoo tiimii kana milkeessee jechuudha. Qeerroon Oromoo tiimii kana gaafa milkeessu qeerroon Oromoo jabaa ta'uusaa warri ollaa keenyaa beekan. Jabaa ta'uusaa gaafa beekanii mee qeerroon Oromoo ashabbaariidha jedhee addunyaatti bahee warri himatu kun gaafa qabsoon Oromoo geggeeffamu godinaalee Oromoo keessatti sabaaf sablammiin biyya kana hin jiru. Iddootti wareegama yookaan iddootti du'an iddootti gubatan duttaa himan. Wayi jira hin jiru. Qeerroon jabaa waan ta'eef qofa gara fuulduraatitti illee jabina qeerroo gadi xiqqeessuudhaaf jarri warri ollaa keenyaa kun ka'anii jechuudha. Maaliif ka'u? Qeerroon akka isaan jedhan kana miti. Qeerroon nagaadha. Garuu isaan ka'uun isaanii baay'ee na gammachiisa. Maaliif jennaan? Qeerroon akka boolli ta'ee mul'atu, qeerroon jabaa ta'uu isaa hin agarsiisa. Garuu qeerroon jabaadhaa gaafa jennu amma qeerroon iddoo meeqa jira? Erga tiim lamaan milkaa'ee namuu qeerroo tiimiidhaan qeerroo qabu ijaarrate jechuudha. Namni tokko yoo aangoo irratti nama tokko fuula walitti bade qeerroo burraayyuu sana naa qabi, qeerroo shaashamannee naa qabi, mee qeerroo awwadaa'ee naa qabi jedha. Garuu qeerroon awwadaa'e mucaa waggaa 10 mirga Oromootiif seenaa Oromoof bahee gaafa ispaaltii irratti wareegamu xalayaatti ergatee hin duune mucaan sun dhiiga Oromummaatti isa kaasee inni achii bahee wareegame jechuudha. Qeerroo qircata hunduu aktiivistiin qeerroo mataa isaa qaba. Aangawoonni mootummaa qeerroo mataa isaanii qabu. Abbaan qabeenyaa qeerroo mataa isaanii qabu. I think nu qofa namni qeerroo hin qabne jechuudha. Maaliif jennaan yoo walgahii irratti walitti bu'a nuti uummata Oromoo qabna. Akka dhaabbata otoo hin taane akka waliigalaatti akka uummataatti nuti. Wallisaa godinaas miti, wallisaa dhaabaas miti, wallisaa aktiivistiis miti, wallisaa Oromooti. Maal godhaa? Yoo walgahii irratti yaada hamaatti kaase galgaluma kana feesbuukii kana irratti maqaa naa balleessaa jedha. Hiddas jijjiira. Oromoo miti bariin ni jedha. Na arrabseet Oromoo ta'a inni. Nama guddaa arrabseet Oromoo ta'a. Oromoon nama safuu beeku akka sayyoon duraan jedhe. Nama abbaa faatii tufaadhaan guddise, gorsee guddise, nama nooruu beeku, nama safuu beekutu Oromoo. Maaltu ta'e? Qeerroo keessatti maaltu ta'aa jira? Waanni odeeffamu hedduun soba. Ayyee daawwattoota keenyaa kan isin hangammaatti daawwachaa turtan qophii keenya addaa har'a haala yeroo irratti aartistoota Oromoo wajjiniin istiidiyoo keenyatti mari'achaa turreedha. Kutaa tokkoffaa har'aaf jennee asumatti xumurreerra. Kutaa lammaffaan kan itti fufu ta'a waan nu daawwattaniif guddaa galatooma. Argaan gaasu.